tattaaffii taasise hedduu qabna. Muslima qofaami khabirollee jira. Tuulaadha. Komiin teenya immoo as deebitee eenyu irratti akka taate laalaa duuba. Abboonni keenya ha qabrii jirulleen kabajaa nu biraa dhabe duuba. Ani wallahi akka nama tokkotti nadhagayama duuba. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. حديث مخانا قفنا دقيفدا نت اللي مفتين هادوبا وني هنگدي وتنا أسي سلالو إيرو أنو ما هو الرجو يسني وجوي الرب سني جيشو صداد علمو متين يلي صداد نبيل والله درجة أبان علمو اتصداتو قباقيني والله نصداد شفتن دو نموت مراسا نمبيخا نمو نصداد كيسا نمو مراسا دو هواسامي هواسني خينجي تقل وان كلا رانقافة تمدو نما دوين الربسنا خجروا أزاغوتنين ونجي نبي صلى الله عليه وسلم نما دوين الربسنا خجروا چنكماجي فرق أبا نمني آلي كبا غوسا كبا أمتا كبا لمي كبا نمني هقاتي نما سا دعا مقادويتو لمينتون مالتو تدقى يام لمي ورمو قوتو أكم قدا جرتن ورمو قوتو إذن دعوة قدو واجه جهنة اللي مفيدت دواني هاته أمني نتي أما إرتي يكاد لغاجر ما قلبي ساني أبساجر أمة خانا ورمو قلبي أبساجر حديثة توقي جهنة إسنيت أمرا نمدوين الرب سنا خجروت أزاتها جي نبي صلى الله عليه وسلم تنخيس ديمي مدى دبرتين هادو جارسي مدان هادو تن أصمتين بلا دبرا حدرا نما توقو خطتافي قد وان كان سريس خطتافي قد هندا اسن أرغيتين جرا جزا ربي سن ياخفل وان كان أرار سوف دامسو دفي بدخنا إبدا فكتا خنا دامسو ورد التافي قوتان هند خيسان غلط ربي برا قبدن جزا سن ياخفلو وان اسن قبان قبل سينادو تبان أبان غرين اسن قبان قبو hati teessa waa isa gubbaan qabdu ani immoo isaniin quba qabadu waan gaarii yoo arganii gammada waan hamtuu yoo arge immoo abboota sanirraa bakka bu'ee nama qalbiin isaa cabxurraa ilu nulleen cabsinaa qalbillee nun cabsinaa hawaasni keenya boolla takka keessa wajji jira qooduma tokko wajji qaba wanni tokko itti faarfamee tokko itti arrabsamu wanni takka wanni sababa waan kanaaf ta'u takkallee nun jirtu dabartanii waan boru tolchuun nama dhibu yaa jara keenya waan umrii amata ar'aammee qallee wanni kuni bakka isinirra waraabdan kana gubbaa taa'u boodallee nama sheenisu arrabni qarree dhaqen deebi'u miilli yoo hallayyaa qarree seene ni deebi'a arrabni qarree dhaqen deebi'u ummanni keenya hoggaaju waan dabrisan wal'aanuu hin dandeessu jechuudha. Hayyoonni akki ja'an hayyoonni madaan rasaasaanii fayyiti madaan arrabaa hin fayyitu wujaan madaan goraadeen si dhooyte ni fayyita godaan isa qofaa sitti hafa madaan arrabaa immoo hin fayyitu jaanduuba. Abboota keenya madeeysine haadhowwan keenya madeeysine mufachiifne kanaafuu waan bareedaan sehina qalbii teessan jalan deemina onnee ijoollummaa jalan deemina onnee dargaggummaa jalan deemina yaaboo yoo dhugaa rabbii taate akka ummatatti nuti isin wakkalanne mee dhugumata naa hubadhu nuti isin wakkalanne yaa abba nama tokko nuu faarsaa tokko huffisaa jennee isin wakkalanne yaa ijoollee teenya yaa ilmaan kiyya wikilinna akkasii isiniif hin kennine ijoollee waan gaarii yoo hojjetan maasha Allah isinirraa gammannatu kanaafu waan kana nuu sirreessaa dhaabbadha ilmaan kiyya karaan amma dhaabbataa deemtan sunillee bareedaadha akkasuma itti naafufaa bira dabraa waan kana irraanfadhaa waan badesan deebi'aa tolcha waan arrabsisan san faaruun tolcha namoota maqaa isaanii balaaleffanne san dhagayaa namoota fuula rabbii jiru suuraa isaanii fuunee guumne san wallahi afaan illee ju'un sodaadha waan miidiyaan rabbe gowwaa ta'ee waan miidiyaan rabbe illee waa dhoysuun cinqamu jechuufi malee hadaraa torbaan as deemu kun akka soosaal miidiyaatti
تربان أسديم خون تربان استغفارة ورد إخارب سنسان أرارم ربي خد النوف هاتو تربانكم ودنا وازن خيني بكي يا ربي جرسني رحمة قولي واني ختم نوز واني حاسوي نوز يا ربي ورخين يسان خمقا ساني توين إسان خبروا اللي ورسا يا ربي رحمة وقليف جنة كفارا خفلوك أمنتو كفارا خراخنا ناخفل أرارما هاخدنو تربان أزديم خون تربان أرارما ورمقا ساني توين إسان دقيقة تنرى كما ستاجر جيرمنو أرارما هاخدنو بكا الرباسا فارو هابوفنو بكا أبارساسا إيبا هابوفنو بكا بلالي فناسا سمنا هابوفنو بكا جبناسا جاللا هابوفنو جاللا نرى حقا قولة تجرسون فول ربي جير والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ورموا من توتته والبودا أف والرئيسان درا دبريف أرارما خلتني يجي ربي سبحانه وتعالى ورسن هاتانو جيجود خنا أسمتن الرابها تربان أسديمو تربان أرارما أبوتا خينيا خديوتنا مكان ثاني خيسون تربان أسديمو تربان إسانيف أرارما خدنو أكته إسن دقيسو بربادة تبرو صدفان تامارنو إيه قلتي مسكينة والله مسكينة والله أكي جان حواسني خينيا وان غراجرو الرمني هتاجان كجلو نادا كيفن قرآن أكي جو أمني خينيا كي جو وان غرا خيس سجرو الرمني هتاجان جارسي وان غرا خيس جرو كفاجان قرآن كي جو قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وجه جبني الرب سان الرامل تاجراجا جارسي وانغرا خيس جرو كفاجا مسكين والله اي والله نوا جاي يسلم به كده غري انا ادو نين عجائبا وملي اكا اراركتني ميرا خيس لسيني نادو نوتي أكا أمة إسلامت وان كينيا نبينا وان نلاجتسو نبينا بكرا وراب نبينا بكرا دوي نبينا أكا تجيران نبينا نما وجه جيران نبينا واتكا ليخوني كاراتي هاجم ندو تالان دي تقودن ندو نوتي نوفي عربا أمانتيتو ولن نفيد مليه عربا وجه أدت أكا أمة إسلامة ونوتي كم ننجرودو أمانتين أمو عربس فرنجس عجمس دنيا تنقوتو نمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جي هندي أبليان كينيا إنما المؤمنون إخوة بكفة لها جراد ربيتو قرآناتو كنجاتو المسلم أخو المسلم جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم هوازن خي يخد بري كبه خدو نمون خينيا هقا مكا عربا بافن ليه مكا عربا هاجين نمارا كون قبو أمو مكا عربا قفامي نبين كينيا صلى الله عليه وسلم عبد الله بافدا عبد الرحمن بافدا الرجال مقوتا خنا نونجي نبين أحب الأسماء إلى الله مكان جم ربي تجالتمو مكان خنا نونجي أمنت اللي وجه والكبت على بير مكان هقا بافنو خنا رد أبنيت مكان بافنا كأجل فما نبي خنجا سنرد أبنيت مكان بافنا صلى الله عليه وسلم خبروا أمو دنيا تنيولالتي هيوتا دنيا بباجرو نمني مكان هيوتا سني إلمان في بافتدو هيوتا دنيا راتي بكما تيتو يواو بكم سال يواو قبينيان يواو وما فدينو هاتو نما وان تكون حواس راتي بكمي نمني مقاسا بافتا باينان دو غافا امريكان صدام دو ديمو نمني خينيا خبيتنا جرو هندي بيقر صدام وان قبوف جولين غافا سندلت هندي مكان صدامي دو ايه مسكينة والله جولين غافا جرجيرما درجين كوفي جرجيرمني بيتنا خيسا كوفي جولن تنيتا إسلاما تغافا سندلت هند ساني مكان ساني دبا سافي ورغافا ساني
wanni qabu aangorraa maqaan isaanii mul'atu badhaasas ta'ee dhugaasaas ta'ee maqaa kana ture hundi ijoolleen gaafa san dhalatte jechuudha. Waan yeroo takka keessa argame akkasirra dhaabbatee hawaasni maqaa baasa duniyaa guutuu tukkase. Nuti maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ahmad kajuu hoggabaaf tasammuu biismii nuun jee Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaa kiyya baafadhaa nuun jee maqaa kiyya baafadhaa nuun jeetu. Maqaan duniyaa tanarraa namni itti yaamame irra guddaan maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan fedhe jaalatus abbaan fedhe jibbuustu. Maqaa sahaabaa yoggaa baafnu jaalala sahaabaa saniitiif. Maqaa Aishaa fi Khadijaa gaafatti namtichi balaaleffate. Wanti kun gaarii mii beeki baabaafi. Beekaa irra kunne malee seenan hiyyeessan qabduu namtichi jeesuun dubbii jabduu beeki baabaafi. Waa qoqqotuun feenu namni guddaan madaan haadhu. Namni guddaan madaan haadhu. Namni nama ufiin madeessu. Nama ufiin madeessu. Namni gowwaan hin jiru duniyaa tanarra nuti gowwaami. Laakiin waan darree hunda ol fuunee maqaa ittiin goonu jenneet usnee deemna. Maqaa kana yoggaa baafannu nuti araba leellisuufii miti. Araba deeggaruufillee miti. Maqaan kun amantii wajji wal qabatee ummata keenyatti waan dhufeef akkuma ummata biroo tokko akkuma ummata biyya biroo tokko lakkaa'uun barbaachisu hundi beeytanii. Maqaan amantiidhaa nama hunda maqaa amantii kanaa dhaale nu qofaa mitu. Maqaan namni amane hundi wama amanetti waa amanu maqaan amantii sun isa wajjin maqaan warra amantii san qabatee isaanitti dhufeetii fi maqaan akkanaa isaan keessaa calaqqisan nutis akkas. Ammoo kana qofallee mi daliilli ragaan Nabi sallallahu alaihi wasallam irra caalan maqaadhaa Abdurrahman Abdallah nu barsiisee fi maqaa kiyya baafadhaa nuun jee Nabi sallallahu alaihi wasallam kunilleen akkuma jirutti tahee jechuudha. Kana ar'allee borullee hin dhiifnu nu maqaa kana baafannatu. Maqaa kana baafanna. Namni maqaa kun isaan tahin ummaatii rakkoon hin jirutu. Ammoo maqaa kana akkanuma wajjiin nuti. Qajeelloon dhaggeeffadhaa. Akkanuma wajjiin maqaa hawaasni keenya dur baafatu. Galgaloo fi guyyee fi waariyoo fi bultumii fi roobaa fi maqaalee kana hin balaaleffannee beeknu nuti akka nama amantii tokkotti. Qajeelloon dhaggeeffadhaa. Hin balaaleffanne nuti. Maaliif maqaan maqaadha jechuutti beeyna. Waan balaaleffatanillee hin qabu. Namoonni tokko nu keessaa ilaalcha akkasii haa qabullee ni sirreessine maqaanumaan qabuu jenneen duuba. Amma immoo yoggaa namni nama tuttuqu namni abbuma fedhillee haa ta'u yoggaa namni nama tuttuqu waan biroon nama keessa fidadu. Namni amma ayyaana isaatiif wal gahan sun achirratti haasawame kun nama hawaasa keenya keessa ture umrii isaa haga tokko galamsoo ka ture manguddoo teenya sheekkanii fi manguddoo biyya teenyaa wajjin obboleeyyan ta'e ka jiraatedha. Jechi kun isarraa unuun hin jaamne. Nama ayyaana isaa dhufe osoo hin ta'in isarraa unuun hin jaamne duuba. Irra namni nama san kabaju irra imimmaan booche manguddoon teenya gaafa dookumentarii takka dalagan manguddoon carcar galamsoo fi imimmaan booche ogeessa isa maqaa dhawan dubbatuu dadhabdee booche Taaddasaa Birruu gaafa maqaa dhawan. Yoo jaalalallee taate namni nurra jaalatullee inni jiranatti fakkaatu ta'a akka jaa. Kanaafuu wanni nama tuqu takka ummata bal'aa kana islaama bal'aa Oromiyaa keessa jiru. Islaama bal'aa kana qalbii isaa cabsuuf tattaaffii godhuun karaan ta'e karaa malee ta'e dogoggoraan ta'e beekaan ta'e bareedaa miti jenna nuti har'a afaanuma kana hin haasawa. Bareedaa miti sirraa'uu qaba. Namni arraba isaa eeggachuu qaba. Akkana jennaan duuba. Maqaa arabaa baafachuudhaaf takkaa biyya teenyaaf qabsaa'uudhaan hin dhoorkine maqaa arabaa baafachuun. Islaamummaa qabaachuun islaama ta'uun
hawaasa keenyaaf qabsaa'u waa takkaan hun dhoorkine nama jiru hundaa ol nama waa himatu hundaa ol falmuu dandeenya kana duuba dhugaa jirtuutu tanallee beeku nama maqaa Muhammad Abdul Karim Sheikh Bakri Safalo Sheikh Bakri Sheikh Umar maqaa Arabaa bira dabree Sheikh Umar Bakri bira dabree Sheikh Muhammad Rashad monguddoota Baalee tokko lakkaayu hunda isaanii monguddoota Jimmaa miskiina wallah jarri kun maqaa islaamaa qabaachuun ummata isaatiif qabsaa'u mee abbummaan fedhe seenaa tana keessatti nama maqaa muslimaa qabu kanaatu irra hawaasummaa ummata kanaatiif qabsoo ummata kanaatiif irra abbaadhamoo eenyu kajaan wal dorgomsiisullee feenu nuti yoo dhugaa feetan kanallee wal dorgomsiisuu feenu booda ammas yaa'ii biroo keesseentan wal dorgomsiisuu feenu ammoo namuu gahee qabaa qooda qabaa wanni namni beekuu qabu maqaa arabaa san qabaatuun biyya teenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf dhimmurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf falmurraa nun sakaalle kana namaa wajji waliif falmuun feenu akkana beekuu qaba namni beeyne yoo jiraate namni odoo beekuu waliin laaqu yoo jiraate dhiisuu qaba waan akkanaatu kuni akkanatti ilaalamuu qabaatu wanti tuquun hiikaan qabu faayidallee hin qabu arraba ufii eeguun bareedaadha waa hundaafuu gaariidha haasawni gaafa tokko waa garii beekaatiin irraa of qusadhe khilleen dhagatti horiite jan dhaga dhoyna jettee khilleen dhagatti horiite jan ormi keenya oggaa dubbii kanarraa bayite gaafa duraa san gaaf tokko qissaa kaan isinii himaa gaafa gullallee san yooniin haasawallee dogoggore gaafa namni keenya mirqaane hedduutu gaafa gullallee san jaarsi tokko miiqataa obbo Tulluu jedhanii obbo Tulluu jedhama maqaa obbo Tulluu kana ittuma baasanii sheekha namni kun Abdunuur jedhaniini sheekh Abdunuur namoonni beeka jaarsa kana jaarsa beekamaa carcari sheekhallee ammastu gaafa san gullallee dhaqe mirqaana jabaa jira namni addaraasha guute sagantaa wahii jira obbo Tulluun harka baase qissaa kana qajeeloo dhaggeeffadhu obbo Tulluun harka baase obbo Tulluun hoggaa harka baase boomee jaarsa Harargee kanaa kennaa jedhaniin jaarsa Harargee kanaa kennaa hogga jammaayikii jaarsa obbo Tulluu kanaaf kennan dhagayaa jeen yeroon sun gaa yeroo mirqaanaati dhiifamallee naa godha isin warri namni nu cabse isin kanaa jee warra tokkotti qubalaate isintu nu cabsee jee meegaa akkamii isin cabsinee jedhaniin nuti akka ummata islaamatti haa xiqqaatu nama nuu olitti fakkaanneet maqaa arabaa Ismaa'il Muhammad Ahmad maqaa Yahudallee Ishaaq Yaaquub baafannee je nama nuu olitti fakkaannee je isin ammoo kawarra oollaa keenyaa kana kawarra kana fakkaatetu maqaa nu cabse maqaa isaanii baafatee je aboo jaarsi Harargee dhuga jeejanii addaraashni galmi sun guutuun harka dhawee obbo Tulluudhaaf ergaa makbaayisi isinii galee na fakkaata makbaayisi isinii galee na fakkaata jaarsi hanganarra dubbii keessan deddeemu ani amma wahillee oowwu isaa jechuu hiyyaame waan kanallee ajandaa godhadhaa oowwu isaa jechuu hiyyaame ummannummaan keenya ka islaamaa akkan dogoggorree dhugaa jirtu gurra isin buusuu barbaade malee waan kan ajandaa godhattanii akka ufillee girgireessitanillee jechuu hiyyaamiti andu ani waanuma waa garii anni irraa hin uf qusadhe akkana dhalaallattanii dogoggorreefin waan sila akka gaarii ji'uu qabu arraa oliin kaayadhe xiqqishoon jee kaan oliin kaayadhe wanni hundi akkaataa qabdii guyyaa qabdi